arra obboleettii teenya akkuma argitanitti Hayaat Yunus rabbiin nuufis maatii isiitiifis jajjabina rabbii haa kennuuf qabrii nu biraa seentee jirti seenaa bareedaa nu barsiisuus azaabni rabbii akka nama godhuus jannanni rabbii waan namaa godhuus nu garsiiftee dabartee jirti viidiyoo seenaa qabu bareedaa waa'ee diinii irratti nu kakaasu nu barsiisu nuuf goote jechuu rabbiin rahmataan isii haa yaadatu. Isiniif dhufee naa obsaa dhiifama. Hello. Ayyeshani, very sorry. Akka jaba haaliin gartee baatanii biyya san keessa biyya Yaman keessatti isii kabajaadhaan nu awwaaltaniis hunduma keessanittu rabbiin haala yaaddanii biyyaa baataniif rabbiin isiniif haa guutu. Biiznillah wal jabeeffadhaa.